السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوت channel رسالة humanity center. إيجا كم بيك كم channel رسالة قبيلة من ميدا في بشنن سيسو أقسمس كيسموت أددا channل رسالة أكمل دعوتها جتان هرس كيسما كبجا نمو أيدو رابرة تنجني أبدن كبده قبيه نفانا رسالات أسيت سنيف يادي جرا isinis saati keessan qaalii guddanii asitti nu argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis nu eeguu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jedha. Eegaa marree kabajamtoota keenya isaan eenyu akka ta'an eessaa akka dhufan isaanii wal barraa anis hin beeku waan ta'eef isin waliin dhageeffannaa. Ayyee galatoomaa carraan alaachuu keessaniif andura dursoo maqaan kiyyaa Ministeer Jaafar Aboo jedhama. Kan itti dhaladhee guddadhee godina Baalee aanaa Gaasaraa gandaa Ilukeesh jedhamu keessatti dhaladhee magaalaa Dambal maddii ganna jirtu wayiiti. Achumatti hanga barnoota kiyyaa kutaa 8 achumatti baradhee kutaa 9 fi 10 gara magaalaa Roobeetitti dhufee akkana fakkaata. Hayyee maqaan isaanii Mudassir Jaafar jedhama. Eessatti akka dhalatanii fi eessatti akka guddatan irraa baratan jedhee yaada. Egaa gaafin kiyya inni itti aanu barumsa idileetii fi ka Qur'aanaa kanas eessatti jalqabdanii? Akkuma jalqaba siitu qofi yaale barumsa idilee fi akkasuma barnoota amantii iddoo itti dhaladheetti jalqabe Qur'aana adduma dhaladhe sanitti achumatti buusee irra deebiillee haga tokko ofee ergasii iddoon itti qaraamu addaan jitee illee sababa barnootaatiin gara barnoota idilee kana goree akkasuma kitaaba xixiqqoo tokko qara'aa gara barnoota idileetti deebi'ee barnoota idilee kutaa 8 egaa ministirii fudheen booda gara magaalaa Roobee dhufee jechuudha. Erga ministirii fudhatanii booda garas magaalaa Roobee dhuftan? Ayyee bareeda. Sadarkaa lammaffaa as Roobeen keessa barattan? Roobee keessatti baradhe. Amma sadarkaan barnoota keessanii eessarra jira? Sadarkaan barnoota kiyyaa nama akkuma kutaa xumureen dippiloomaa kiyya Rift Valley University achitti galmaa'ee dippiloomaa kiyya dipaartimentii narsiingiitiin xumuree sana booda digirii kiyya waggaa sadaffaarra jira biizines manaajimentiidhaan barachaa jira jechuudha. Business managementidhaan degree waggaa sadaffaarra jirtan. Hayyee bareeda. Barnoota amantii immoo ittuma fuftanii jirtan moo achumatti biyyumatti dhiistanii ol dhuftan? An dhugaas dubbachuudhaaf waan kana keessatti galata guddaa kiyyarraa qaba. Haati kiyyaa iddoo kamittuu na jalaan hafne bakka jiru kamittiyyuu na jalaan hafne an barnoota amantiis barnoota idilees hanga irraatti hundaafne hanga danda'etti yeroo qabutti yeroo barumsa idileetiifis kennee barumsa amantiitiifis kennee akkasuma hojii dhuunfaatiif illee kennee hundumayyuu hanga danda'etti barachaa turan jira. Maashaallah waan hedduu namatti toludha. Barumsa amantiillee barumsa idileellee diinagdeellee waa sadanuu wal bira qabdee deemaa jirtu osoo. Maashaallah hedduu namatti tola. Dhaabbata Risaalaa Humanity Center bara kam keessa itti makamte? Osoo itti makamin duroo oduu isaa dhageetteet immoo akkamitti itti gara dhaabbata kanaa dhufuu dandeette jalqabarra? Dhaabbata Risaalaa Humanity Center ani kan itti makame bara 2007 akka Itoophiyaatti kan itti makame sababa kanaaf ta'e yeroo jalqabaa gaggeessaa yeroo jalqabaa dhaabbata kanaa kan ture Barataa Mujaahid Ahmad isatu ijoollee walitti qaqqabaa ture akkasuma Faaris Muhammad nama jedhamu asirratti sagantaa xixiqqoo asraa booda wal qaqqabaasisanii yookaan mootii sagantaa gabaabduu daawaa gargaraa yookaan immoo sheeka fa'aa dubbisanii wal barsiisaa turan. Gaaf tokko sagantaa xiqqoo wahii godhatanii waan tokko qaqqabatanii isaan deeman arge. Waamichallee akkasitti namni na taasisuu hin ta'in argi maalii fi ijoolleen tuni maaliif as gubbaa baate jedhee ijoollee achi keessaa walitti dhidhiyaannuun gaafadhe. Gaafadhee yeroo jedhu bara waan akkanatti
naan jennaan sagantaa asraa booda yeroo hundumaan jira. Erga sanii gara galgalaatti dhufe sagantichi. Gara galgalaatti dhufe jennaan gaaf tokko mee ilaala jedheetumaan dhufe. Ilaala jedhee dhufee as seennee iddoon bakka amma dhaabbatichi irraa sagantaa dabarsu kan hin turre. Iddoo biraa ture masjiduma keessa gara gamoo gubbaa bakka yeroo ammaa kana ijoolleedhaaf markazaaf wanni godhanii turan san achi ture baktee dhaabbatichi sagantaa itti gaggeessu. Achumatti turree wal geennee daawwaa waan garaagaraa godhanii guyyaa jalqabaatiin dhufee achirratti yaada kenne. Yaada kennee jennaan guyyama san dhufee seenee achirraa miseensa ta'ee haala kanaan dhufee gara dhaabbata Risaalaa Humanity Center jechuudha. Maashaallah. Dhaabbanni kun jalqaba dhaabbata dargaggootaan hundaa'ee atis dargaggootumarraa guyyaa ati immoo dhufaatiin kee bara 2007 keessa akkuma gara dhaabbata kanaatiif hin dabalamte guyyama dhufti saniin immoo yaada kennite guyyama san miseensa dhaabbatichaa taateera. Maashaallah. As biratti waan tokko dhaan dhugumatti ijoollummaa kiyyarraa kaasee baay'ee taphallee guddisu wanni kanan barbaada. Sagantaa dhimma amantiitiif namni wal ga'u kana yookaan immoo ijaarama kana natti tola. Keessa angeeffamee dalaguullee baay'ee fedhiin qabu garuu miseensa ta'ee hojii humnaa waan keenya irraa argatu kana dalaguu yeroo baay'ee hin fedha. Wanti kaka'umsa naaf ta'e irra guddaan san. Kanaaf gara dhaabbaticha kanatti makamu qabuun sababa naaf ta'e fedha qaba jechuun namaan waliin taa'ee namaa waliin waa barachuu namaa waliin taa'ee mari'achuu namarraa barnoota fudhachuu fedha guddaa qaba sababa sanatti itti nama kee jechuudha. Ijoollummaa makee irraa iyyuu kaastee namaa walitti dabalamtee amantii kana qarqaartee amantii kana utubaa ta'u sirmaa hawaa turte barbaada. Salma keessa immoo adeemsuma keessa dhaabbanni kun immoo magaalaa Roobee keessatti hundaa'ee carraa kan argatee illee dhaabbata kana seenteertaa daa'imummaa keetirraa erga haalan hawaasa turte erga dhaabbata akkanatti hundaa'ee dhaabbata islaamummaa utubuuf hundaa'e kanatti erga dabalamtee dhaabbata kana erga seente dhaabbata kana keessatti maal irra turte dhaabbata kana hoo fayyadamtee islaamummaadhaaf maal gumaachaa turte akka dhuunfaa keetitti jechuudha. Dhugaadha namni dhaabbata wayii keessa yoo jiraate miseensa ta'uunis angeeffamuufis homo jiraati. Ani yeroo jalqaba dhufee akkuma jalqaba sii kaasuuf yaada kenne adeemsa akkanatti osoo deemnee homo sammuu kiyya keessa jiru muuxannoo illee osoo hin ta'in homo tasa akka yaadaatti nama mul'atu jira mitiire yaada an kennee namni baacullee hin qabu namni akkas ta'uu hin qabu akkanatti karaa kanaan osoo deddeemnee baay'ee bareeda jedhee haga kiyyatti haga wallaala kiyyaatti xiqqoo anaaf yaada bilchaata jedhee yaada isaan kaahee jennaan gaafuma san itti gaafatamaa koree nageenyaatti filatame. Guyyaa jalqaba dhufte san jechuudha. Guyyaa jalqaba dhufirraa torbanitti itti gaafatamaa koree nageenyaa ture akka nageenya gaggeessaa ture haala kana ture. Yeroo jalqabaatiif koree itti gaafatamaa nageenyaa ture. Miseensummaa turuun keetiyyuu torbaanota akka jechuudha. Torbaan takka. Dhuftee torbaan lammaffaa irratti koree nageenyaa taatee filamtee acheessoo koreewwan kam keessa darbaa dhuftee. Sana booda gara naannoo waggaa takkaaf akkas tajaajilaa ture. Gara barreessaa itti gaafatamaa dhaabbatichaatti dhufe. Barreessaa ture. Dura taa'an Faanis Muhammad ture. Itti aanaan Xalhaa Kamal ture. Rabbi bakkuma jiranitti nagaa isaanii haa kennu. Nama hedduun kabaju fi hedduun jaaladhuudha jarri suni. Nama bu'aa bahii hedduu keessa waliin dabarreelleedha. Kanaaf akkas ture barreessaa jamaa ture. Ati immoo koreedhaan keessa deemaa dhuftee dhumarratti immoo barreessaa dhaabbatichaa taates tajaajilaa turte. Dhaabbata kanaaf immoo akkan oduu qabutti nama lafee duudaa ta'ee dhaabbata kanaan gama hedduudhaan utubee jechaa si duubaanis oduu qaba. Baay'ee namatti tola. Inni itti aanu immoo dhaabbata kanatti osoo dabalamuu baattee ati har'a eessa jirattee ofii yaadda osoo dhaabbata kanatti dabalamuu baattee. Waan ajaa'iba na gaafatte gaafii osoo gaafatanii jechaa ture na gaafatte akka waliigalaatitti an jalqaba nama karoora hin qabnee fi nama yaada hin qabne ture jechuudha.
gara dhaabbata kanaatti osoo makamin dura nama karoora gonkumaa hin qabne akka waliigalaatti hawaasa keenya keessatti wanni jiru maal si fakkaate wanti namni karoorfatu doktora qofa ture. Maaliif yeroo baay'ee doktora waan arguuf achirraa yoo hafee barsiisaadha. Namni waan biraa hin karoorfatu. Dipaartimentiidhaan gurguddaa kanneen caalu kan jirantu jira. Kanan kaayyeffatu. Sababbiin isaa maa inni nama isa duraa waan akkasii ta'e waan hin arginiif namni baay'ee akkasitti hin karoorfatu. Mootummaallee namni haga sooshaal miidiyaan dhufe kana arge malee mootummaa ta'ullee namni hin karoorfatu. Anamma hanga gara dhaabbata kanaatti hin dhufin dura yoo maal barbaadan jiran afaanumaan deebisuudhaaf osoo hojiin ta'in afaanumaan deebisuudhaaf oomananii jedhu ilaalee doktara jedha. Dhugaatti bakka kanatti immoo akkuma beekamu sababni isaa namni ati yoo wayitee naannoo jiraatu sanitti yoo mana yaalaa dhayituu doktora agartaa mana barumsaatti illee barisaa agartaa sanirraan kan hafe immoo TV illeen waan hin jijjiirreef namni mootummaa wantoota gurguddaa wanta sanii wal jiruun argu kanaaf namni kanneen walamaa irra gabaabata baay'inaan. Kanaaf nama walaalee maal barbaadda maal ta'uu barbaadda gaafa barumsaatti yookaan fuuldura keetti maal ta'uu barbaadda gaafa jedhamee gaafatamu doktora jechaa ture. Karoora illee irraa qabaadhee kaayyoo irraa qabaadhee miti. Namummaan jedheef jedha garuu akka waliigalaatti ani karoora kan godhee eegaa gara dhaabbata kanaa dhufe. Wanummaan faayidammaan barumsaatu faayidammaa namni waa barachuu barnoota amantiillee ka baradhuuf ibalu namni barateef haga tokko namni barateef malee akkasitti taa'ee barsiisuu baradhee barsiisuu kaayyoo of keessan qabu garuu eega dhaabbata kanatti dhufee hadiisa takka osoo beekee namatti hime waan jedhutu sammuu kee keessatti uumamaa dhufe jechuudha. Barnoota idilee illee osoo baradhee tiin jedhee osoo yoo jabaadhee baradhe nama akkanaa ta'uu danda'a nama akkanaa ta'uu injiinara ta'uu danda'a akkuma afaanii jechaatti san doktara ta'uu danda'a jedhee karoorri keessatti uumame sammuu kee keessatti karoora guddaatu uumamee karoora guddaa gaaraa gootu keessatti uumamee dhaabbanni kun anaaf abbaa anaaf obboleessa anaaf hiriyaa jechi na hanqata dhaabbata kana bu'aan naa buuse himuudhaaf jechi na hanqata akka waliigalaatti kana fakkaata. Iyyee dhaabbata kana wanta silaa ibsamuu qabuun ibsitee jirta sirriitti wanta bu'aa hedduus akka irraa buufatte himtee jirta osoo dhaabbata kanatti hin dabalamini akkuma dur karoora osoo hin qabaatiin gara mana barumsaa deemsan akkasumatti hafeettee garuu amma dhaabbata kana inni akka obboleessaatti akka abbaa kiyyaatti akkasitti ilaala jettee innis akkas naaf ta'a jettee guddaa galatoomii dhaabbanni kun akka waliigalaatitti maaliif hundaa'ee maal hojjetaadha amma immoo sadarkaa kamirra jira jettame. Dhaabbanni kun akkuma jalqabaa tokko nama kana ilaalcha isaa jijjiiruudhaaf keessaafuu humni waa hunda dargaggeessaa waan ta'eef dargaggeessa kana ilaalcha isaa jijjiiree ilaalcha isaa gara humna waa hojjetuutti gara humna waa jijjiiruutti gara humna bu'aa wahii buusuutti jijjiiruudha kaayyoon isaa guddaan. Kan akka waliigalaatti wanni irratti hojjetaa jiru illee kanuma fakkeenyaaf amma yeroo ammaa yoo fudhatte barumsa irratti hojjechuu da'awaa irratti hojjechuu wanni guddaan barumsi waan guddaadha. Maaliif bakka hunda ittiin geettu yoo baratte qofaadha. Dandeettii yoo qabaattee even yoo namni waan baratiin sadarkaa baay'ee deemuun isa rakkisa. Maaliif waan ta'eef wanni hundi dookumantiidhaan deemu. Bara beekumsa uumamaa illee jira. Amma tokko tokko beekumsa uumamaa akka qabantu jira. Garuu beekumsa uumamaa sanuu moodarni gochuudhaaf baasteetti fayyadamuudhaaf barnoota dabalataatu barbaachisa waan ta'eef kanaaf wanti guddaan inni dhaabbanni kun irratti hojjetu ilaalcha hawaasaa jijjiiruu irratti barnoota. Ibn sadarkaa barnoota ga'eeyyillee kennaa turuu isaa hawaasni hin beekaa. Baay'ee akkasitti waan kamiin irratti hojjeta jechuudha. Hayyee akkuma jette dhaabbanni kun beekumsa namni kaan hin barataa kaan immoo uumamaa qaba beekumsa uumamaa qabdu san immoo akka itti fayyadamtuuf wanta si kakaasu keessaa isa tokko jechuudha akkuma ibsitetti jechuudha. Amma immoo dhaabbanni kun maalirra jira sadarkaa kamirra ga'ee jira? Yeroo jalqaba ka'u jamaa ture. Jamaa jedhamee waamamaa ture. Jamaa risaalaa jedhamee waamamaa ture. Guddina isaa irraa yookaan jabina isaa
namoonni muuxannoo keessatti argachuu, hojii irratti muuxannoo argachuu, waa hojjechuu irratti, waa karoorsuu irratti, waan garaagaraa irratti namni muuxannoo argataa dhufee jennaan, hawaasni illee barataa dhufee jennaan, namoonni miseensa as keessatti ta'an sadarkaadhaan jijjiiramaa dhufee jennaan dhaabbanni kun gara dhaabbataatti jijjiirame, jamaarraa gara dhaabbataatti jijjiirame jechuudha. Guddinni isaa kana tokko nuti amma yeroo jalqabnu sanii fi warri amma yeroo gabaabaa keessatti dhufan dandeettiin isaan qabanii fi muuxannoo isaan qabanii fi muuxannoo caala warra argatantu jira jechuudha. Warra jalqaba irratti ture caala warri amma dhufan nyaata bilchaate akka nama nyaateetti nama itti fayyadamaa jirutu jira. Ani yeroo tokko amma warra miseensa amma nu booda dhufan kana yoo ilaalu ilaalcha isaanii, dandeettii isaanii, muuxannoo isaanii yoo ilaalu hangan jala salphatu akka gahe. Maaliif ana waggaa hedduu kana keessa ture caala nama muuxannoo cimaa qabantu jira jechuudha. Nama muuxannoo cimaa qabantu jira. Nama dandeettii yeroo gabaabduu keessatti dandeettii cimaa horatanii yaada maddisiisuu irratti, waa mormuu irratti, waan argame wayii, waan dogongora ta'e wayii mormuu irratti, siyaasni dafee galuuf irratti warri booda kun hedduu caala. Kanaaf ani guddina guddaarra jira yaada jechuudha. Akkuma ati jettee warroonni isin boodaan dhufan, miseensonni isin boodaan dhufan isinirra caalanii maaliifuu jennaan waan karaa isin dur baastaniin isaan deemaara waan ta'eef isaan immoo isin caalanii jiranii isaanii akkana jiran kan arguu keetiif immoo baay'ee itti gammaddee jirtanii yaada. Gaafiin tokko immoo gaafii hawaasa irraas dhadhaga'u akka dhuunfaa kiyyaatitti warroonni isin wajjin jirtan irra baay'een isaanii biyya alaa, Turkii, Awurooppaa maalii kanneen keessa jiranii sila dhaabbanni kun maa inni sila waan karaa san nama oofuudhaaf dandeettii biyya guddatte tana keessi oofuudhaaf dandeettiin inni qabu maa inni sababni waan kanaaf maa inni? Dhugaa keetti akkuma walii galaatitti dhuguma yuunivarsiitii garaagaraa biyyoota alaa biyyoota hedduu sadarkaa miseensi jamaa dhaabbata kanaa biyya irra hin jirre hin jiru jechuuf karaa chaayinaa maaliif kana fa'aa hin deemne achi keessa jiru baqataa jira waan ta'eef rakkataa jira waan ta'eef hin deemne biyyoota garaagaraa jiran biyya arabaan jiranii Awurooppaa, Ameerikaa kana guutuu keessa jira jechuudha miseensi dhaabbata kana. Kana wanni godhe maali yoo jettee akka walii galattuu waan hunda rabbumatu namaa fedha. Waan rabbi namaa fedhe kana irratti ammoo namni tattaaffitu barbaachisa. Tattaaffii jiru san keessaa wanni jalqaba sababa ta'e dhaabbata kana jechuudha. Amma namoota biyya ambaa jiran kana keessaa nama jechuun jireenya isaa keessatti gara deemu wallaalee dhaabbata kana dhufee innaan gara inni deemu galeeftu jira. Kanaaf nama iddoo garaagaraa iddoo agartee dhaabbachuuf namatti hin tolle, iddoo taa'uuf namatti hin tolle, iddoo wanni dubbatan bakka sanitti namatti hin tolle mara nama achi dhufee jijjiiramee bakka guddaa gaheetu jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya ta'ala deeman qofaa miti biyya kana keessa illee hojii garaagaraa keessa kan jiran baay'ee jira. Hojjetaa mootummaa kan ta'an hojii dhuunfaatiin sadarkaa gurguddaa kan warri jiran baay'eetu jira. Kanaaf dhaabbanni Risaalaa Humanity Center waan guddaa hojjetee waan guddaa hojjetaa jiranidha. Waan guddaa hojjechuuf deemallee jechuudha. Hayyee sababaan wanta kanaa dhaabbanni uumaa kun beekumsa uumamaan qabu isaan baastee akka itti fayyadamtuu fi fuulduratti immoo akkanumaan cal jettee sumaan barachuudha fuulduratti waa kaayyeffattee akka itti barattuuf irratti jajjabeessuu isaati. Warra lafa jiran qofa osoo hin ta'in warra as keessaatis sadarkaa bareedaa akka jiran kaastee jirta. Dhaabbanni kun bakka amma jiru kanarraa dhaabbanni kun gara fuulduraatitti namni hin dabalaa miseensonni amma jiran kunis dhaabbanni kun fuulduratti osoo dhaabbata akkamii ta'ee osoo wanta akkamii ta'ee jettee yaadda akka dhuunfaa keetiitti. Dhaabbanni kun akka ilaalcha kiyyaatti illee akka yaada kiyyaatti illee dhaabbanni kun dhaabbata rakkataa gargaaru ta'uu isaa inni ijoo gara iddoo itti akka jijjiiramu jecha. Inni biraa ammallee dhaabbata mana barumsaa ijaaree itti barsiisu ilmaan hiyyeessaas haa ta'u akkasuma manuma barumsaa ijaaree akka itti barsiisu akka kallattii barnootaatiin namni jiru. Lammaffaa misooma irratti akka dalagu. Misooma irratti dalaguu qaba. Maaliif dhaabbanni tokko dhaabbata ta'uudhaaf misooma qabaachuu qaba jecha. Misooma irratti hojjechuu danda'uu qaba. Kanaaf
dhaabbata misoomaa, dhaabbata barnootaa, dhaabbata akka qabiyyii, dhaabbata warshaa garagaraa uumee hawaasa itti tajaajilu ta'uu qaba jedhee yaada. Hayyee fuulduratti waan isaaf hawwitu erga nuuf himtee jirta rabbi kaati jette kana ol haa godhu jenna. Hawaasa naannoo kanaatiin hawaasa naannoo isaa jiraatu kana wanni ati dhaamtuuf hin jira. Hawaasa naannoo keenyaatiif wanti ani dhaamu dhaabbanni Risaalaa Humanity Center waggaa baay'eedhaaf galii tokko malee baasii ofii barataan walitti dhufee walitti buusuudhaan dhaabbata kana oofee dhiibee hanga humna isaatiin yeroo isaa aarsaa itti godhee mallaqa xiqqoo baasii xiqqoo fayyadamu irraa as fudhatee dhaabbata kanaan utubee as gahee waan ta'eef akkasuma waan qabu hundaan ilaalcha qabu hundaan yaada hundaa qabu hundaan bira dhaabbataa ture waan ta'eef hawaasni bal'aan waan kana ilaalee bira dhaabbachuu danda'uu qaba. Maaliif yoo jette wanti hawaasa malee ta'u hin jiru. Rabbi gaditti jechaadha. Rabbiin illee wanti wal bira nu uumeef wanti wal biratti agarteetiin islaamummaa takka nu kenneef waliin haa hojjennu waliin haa tarkaanfannuuf waan ta'eef jireenya jiraannu keessatti walaa gargaaruuf wal cinaa dhaabbannuuf waan ta'eef namni tokkoyyuu ilmi namaa tokkoyyuu hangamuu qabeenya qabaatu hangamuu beekumsa qabaatu namatti hagamurraa hin hafu. Maaliif beekaallee waan hin beekne baay'ee qaba waan ta'eef qabaataallee waan hin qabne baay'ee qaba waan ta'eef kanaaf dhaabbanni Risaalaa miseensi isaa guutuun isaa muuxannoo hojiin qabaa jabeenyaan qabaa jijjiirama guddaa agarsiisaa jira waan ta'eef kanaafuu akka cinaa dhaabbattan beekumsa keessanii yaada keessanii akka utubdan jedha. Inni biraa manni maree musliimoota magaalaa kanaa dhimma jiru hundaa akka bira dhaabatan manni maree humna guddaa qaba, dandeettii guddaa qaba, sadarkaa mootummaatti dandeettii guddaa qaba waan ta'eef kanaafuu akka bira dhaabatu waan inni hojjetu kanarratti gadi bu'ee akka bira dhaabbatu jedha. Egaa akkuma inni jechuuf yaaletti hawaasni naannoo kana jiraatan ka beekumsa qabdanis namni waa beekaa kan inni beeku caala kan inni hin beeknetu tura waan ta'eef beekumsa qabdanis gama hundaanuu yaadaanis ta'e namni mallaa qaba qofaa waliin qarqaaru waan qabdanirraa akka dhuftanii nu qarqaartan isiniin jenna. Boqonnaa xiqqoo booda ka walitti deebinu ta'a nurraa fagaatinaa isiniin jenna.